akkuma haasaa kenna ni guunna waadaa keenya maarree isin nu ajajannaan tajaajila kamiyyuu yoomuu nu biraan dhabdan hawwitanis hin dhabdan waan tokko feetanii ila obboleessa koo waan kana barbaannu nuun jennaan tajaajila kamuu sa'aatii 24tti isin dhaqqabsiisa amanamummaan mataa keenyaaf waan ta'eef riisiitii waliin damaana isaa waliin meeshaa filatamaa suunee bakka kamuyyuu isinii fiduu ni dandeenya akkasumas tajaajiloota adda addaa nu biraan argattu tajaajiloota kaargoo akkasumatti fiizaa waggaa 2 namoonni qaama dalagachuu barbaadan isin nu dubbisuu qofa kan isinirraa eegamu lakkoofsa bilbila koo duwwaa 564552 lakkoofsa dabalataatiin immoo duwwaa 588 9522 lakkoofsa kanaan heloo jennaan sa'a 24tti meeshaa isin barbaadan isin qunnamsiifna akkasumas isin eessallee deemuu yoo barbaadan tikkeetti nu biraa argachuu ni dandeessu maaltu dhaba maree nu biraa isinirraa kan eegamu nu jajjabeessuu fi waan barbaadan heloo nuun jechuu qofaa masilkii kana obboleeyyan teena takka waan jara barbaachisu kabarii fi waan adda addaa gilaasii hunda itti jijjiirree dhaqqabsiisuu jenna inshallah viidiyoo lammataa paartii 2 an dhufna isin immoo follow like gochuun nu bira dhaabbadhaa naaf galatoomaa naaf jiraadhaa ilmaan jaalalaa nageenyatti